उसमें शेयर Laalteere yeroo jalqaba laalte ka posti godhe maal godhe beekta akkanatti waa irra akkana buusee share posti godhe ani share na Oota godhame yennaan gisee akkana gaddahee jedhu dhiirumaayyuu jibbe sallaalee ani kabar ta'ee jira hin mul'atu jedha Ramzaan kun. ka beeka ka posti godhe akkas godhe sila osoo akka inni godhe saniin posti godheeti tiktok inni kaasaa ina hayyamu tiktokiin ka posti godhetu waa irra kaayee posti godhe. Rabbi haqa jechuudha dhaloonni kun badeera wallahi. Faamilii taabbii godha. Wiinii kan Akkas hundarraa godha baay'ee guys. fuudhee jira. Mee mata deenga dasheetichaa waliin akkasitti fuula hidhattee namichaa waliin akkasii ta'ee jettee garanatti irraa garagaltu sun dubartii musliimaatii Oromoodha wayi Amaara yookaan ammoo wannoo wayii hin taane jechuudha. Maqaa dhositee banattee akkas godhattu foola maafi. Mee deenga dashee kottummaan teenne sun gastiira ta'anii nama 500 fi 200 fooloo godheeraan. Namichi nama 2700 fooloo godhe gastii gubbatti. Argite waa irraa haa baratan maal abadan dhaloonni waa baratu hin jiru gadaa ta'e tana keessa. Oromoon dhimma hudduu dorgomuu hordofuu irratti tokkoffaa ta'e ba. Wallahi dhaloonni waa baratu tokko hin jiru. Maqaa isaatiin banatanii akkaawuntii shammoo Akka Itoophiyaatti bara addunyaa irratti seksii barbaadu rikkaardii cabsiree tokkoffaa baane barreen gaddaa BBC'n gabaase. Ara ililli kenna uummanni bakka kun argitu amma mirqaalee harka gannaqatee taa'ara maamadoo ililli kenna fuudhee harka bakka jiru. Dhiifne taaptaap godha dhiifne ol dachaa warri gabbuutan. Lachaa tamalasu. Dhiifne dhiifama gaas dhiifama. Tokkoof duwwaa kuma lama guunneen adamna. Ka'ee adabbii fudhamu lolaan kiyya dhufe. An keessattuu dubartoonni wallahi rabbi isinii haa laafisu. Kadhiiraallee homaa miti dubartii. Oh my god. Rabbi isaan haa qajeelchu. Du'aa himaan goone mati triple family. Family now triple hin qaxaalleen handi la zeeroo no. Asi qaamanna dhukkuba hadha mana oolee jennaan. Hin kaafatte. No wallahi kaleessa irree kanaa sibiila irree kanaa harkisaa oolee hadha. Ati rabbi se kaachisu hin jedhaniin akkas hin jedhiin. Dhufeetii sukkuumu. Laan sukkuumin maa sukkuumta siyyuu sukkuuma si barbaachisa. Ati maaliif Dubaay deemtee shamarranitti hin maramin akka mubaaraa kiisanitti? Dubaay jirtaa waayee yaa'ee Usmee shiyaa. rabbi natti kaase. Usme habibi. Thank you so much. Double face dha bar isman double dha. Usmeen illee natti garagalee dha. Inni manaa dhumatti. Ay ergamee dhufe dhis ergamee dhufe. Dumaashi erge. Usmeen illee rabbi natti kaase mara. Usme thank you so much. Kaasin jedhu Dubaay hin deemure. Dubaay miti eessa deemte bakka shamarran baay'een jirtu. Anchi refi hayaati mubaarak suuqii yaati maal bituuf? Suuqii maal dhiiraaf dhalaan maal barbaacha feedaliyaa waliin dhayite. Akkana shamarran 17 yaase jedhe mubaarak 17 keessa shamarran 17 nuna bira jirta jedhe abbaa giddiiti walii gallee hojjetaa jira jedhe feedaliyaa kaa dirqama kadhaquun osoo gara wannoon deemi. Feedaliyaa hayaati profaayilii kaattee deemtu sani. ka boqonnoo jechuun dirqama kaa feedaliyaa dhaquun. Maaliin? Osoo bara abbaan giddii giraachuu baateetiin jedhe shamarran Dubaayin keessa tartiiba dachaatee dhalti barra abbaa giddii godheefi malee. Guyyaa moo. Waaqayyo shamarran Dubaayin jaalata abbaa giddii buuseef. Yoo hun ijoollee fudhattee daladdee kan balti. Rabbi shamarran Oromoo Dubaayin guute feedaliyaa abbaa giddii dawaa ulfa baasu jala ol guute jedhi kaa. Hin argitu maa abbaa. Amma samoona kana fa'aa abbaan giddii sirriitti dalagata. Tagaafa duraa lolaan keessa yaa'ee dabarseessanii parastaamoolii hedduutti dhiqamee targeedhaan lolaa sanii wajjin rooba sanii wajjin. Itti hoolaan anyatti hoolaan si geette.
Rakkatee bultu rakkattu hooladhaan jetti amma. Garuu nama baay'ee mana tokko keessa gala waan ta'eef hagas hundan tolu jedhanii godha akka kaayiroo kanaa miti. Maaliin tolle ka gaafa duraa sun viidiyoon anifatti argine sun rabbi jedhiti nama shantu lafa rafaa bari jaarsa jaartiin gubbaa sanitti. Anchi warri Dubaay kun araadadha. Wal quufee ka'ee shiishaa harkisee mataa walii qaqqaba. Romantik no. Takka bargastii mubaarakii irra dhuftee bar. Giddiidhaan na gudeede akkanatti giddiidhaan na gudeede minaamina jettee mana isaa dhaqee jennaan rakkadheetti gorraan giddiin na gudeede jettee dhuftee himattee mana mubaarakiiti. Adaanni giseesiin akkasitti walgeeffatanii kaanii shiishaa harkisan kana viidiyoo irraa waraabee jira. Giseesiin shiishaa harkiftu giseesiin shiishaa tokkottu waa hunda viidiyoo irraa waraabeera. Mubaarakiin kiyya balaa buusee loole gastii irratti yoo sanas jira. Inni kiyya waan biraa godhe si fakkaate. Ama namicha amma shambirri shamarranii fixee gara biyyaa galeessan illee himatti. Adaanichi walii ama adaanichi kondominiyeemii kennuuniif gara biyyaa galeessan illee baabaa jedhan baabaa itti moggaasan isaan fa'a. Kaazaa maal godhe si fakkaate? Baabaan illee akkanatti maalii ta'ee akkanan naa jaalatee minaamna jettee isallee itti dabalte. Asuma riikoordi san viidiyoo san fuudhaniiti. Mubaarakiin irra as ergan. Gizee ilaalanii. Rifeensa kana gicciicca kana asirra hidhatte waan aga eegeree qumxaan teette gooti shiishaa isa irkattee fashiishaa kana bakkifti. Bismillaahi osoo argite. Achuma mubaarakiin gasima gubbaa fuudhee darbe gasima gubbaa gad darbe fuudhee hatti jettee deemte afaan qabattu. Mubaarak miskiin amariin jarjara. Kamu suuraa namichaa fidee laxxafee waa hunda godheetiin dubbii wallooftee jettee Mubaarak gastii gubbaa gad darbee qabbaneeffattee deemte. Waan irraa viidiyoo waraabameen seene isiin hojii isii. Kottu waan shaarmutaan si gaheessa jira miti inshaallah sitti milisee kasi jala miliquu rabbi sitti haa godhu inshaallah garaan kan kee dibbee si haa fakkaatu kottu inshaallah ji'a 3-4 booda inshaallah laal waan si guute haa golani wuci. Shaarmutaan aan jette asteette. Ji'a 3-4 booda garaan kee boko. Shaarmutaan illee ta'aan habiibtii tiyya inshaallah lukatii akkana walitti qabee taa'aa jira bar maal shaarmutaan jedhamu ko. Shaarmutaan aan jette bara dhasgee yoo tana luka lamaan jidduu taa'ee kan lolli tana dullatti hin dhagahin jedhaani bar. Akkanumaan ijjitii lubbuutii harki isaa as keessa jira. Asiin shiishaa bakkisa lubbuutii hin dhagahin ati kan lolli dundullatti akkanumaan ijjiti. Namitti mataa na jibbisiisa baay'ee jedhaan. Birrii deebisiiftee ijoollee Dubaay. Namichi Adaanichi waliigaleeti sibsaba ta'a kan wannoo Adaamaa irratti dheengadda nama wayii dubbisee osuma wajji haasaa jiru viidiyoo natti qabani. Suufii kan uffatee garaa kana lafaan gahee ta'a. Galee yaa shamarran waan ofii akkaawuntii itti kenne. Fudhatteera. Kana kaa jennu shamarran. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalam irraa fudhatte? Akkana kuno. Maal fudhadhe? Iluu dhabne jechuudha. Maal fudhadhe? Wayyee. TikTok